baadii yaadu deeggarsa culu dheerufte qaba. Akkamitti mee? Nagaa dirra waa qonna. Narramuu sumatu fooyyee fakkaata. Maal gochaa jirtaa leentu? Mooniko maal jedhee akkasitti hin beeku. Sinan? Sinan? Maal gochaa jirta Sinan? Bilisee maal gochaa jirti? Geemii akkamiiti kun? Sinan, anaaf si gidduutti waraanni dhaamuu hin dandeenye eegaluu irra deema. Jeequmsa maatii keenya keessatti ta'eef sababiin tokko si dhabe. Ooliyaad baay'ee tokko dubbifteera. Waanuma tasumaayyuu wanta ta'uu hin dandeenyedha. Moonis maaf hin taane ansi jaallachuu hin danda'u. Ooliyaad an bar daa'ima abbaa manaa naqqaba akkamitti wanta gadi bu'aa akka kanaa yaaddaati. Sin jaalladhee bar. Haasaa waa hin baafne akkasii gonkumaayyuu hin barbaadu. Maaliif tasgabbaa'e? Dhaggeeffadhaa tanaaf obboleessa kooti. Tuffii kan nu darbatee darbituuf. Maaliiti namaan darbatamne moo gaarrota kee kana fudhattee qoma kee dhiibuu barbaadde? Sinan, na aarsitee akkan tarkaanfii irratti fudhadhu gochaa jirta. Si nama janjeen tarkaanfannetu ana Sinan irratti tarkaanfii fudhachuu danda'a? Dhaggeeffadhu. Kana booda hawwaan hargan eekamiin dhiiga si boosisuun barbaada. Aga dhiiga na boosiste. Saree! Addunyaan kun bu'aa hojii ilma namaati. Gatii dadhabbii isaa. Namni lammii irraa fagaatee biyya isaa irraa godaanee ogummaa fi dandeettii qabuun jireenya isaa jijjiiruuf tattaafata. Qaamaan hammam yoo fagaates yaadaan biyya isaa jira. Maatii koo jechuunis waan qaburraa hiree miira jaalalaatiin dirqama isaa baha. Iyyeen bakka kamiyyuu jiraannee dirqama keenya baachuu ni dandeenya. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. Siifan, jalqabaa kaasee waan jiru hundumaa ni beekta. Meelaalaan daa'ima Sinan garaatti baattullee an garaatti jabaachuun barbaanna. Amma Kiristiin akka ol jeeqnuuf miti. Atis tasgabbaa'i. Wanta anis waameedhaaf akka mari'annuuf malee waan biraadhaaf miti. Tasgabbaa'i. Meeluun sin argannu. Dullumti sin jirtu miti dulluma si qabu. Jirta? Si jalaan ture? Sa'a 24. Maal? Eenyu? Meeluudha bar? Barfachuu miti hafuu hin dandeessa beelu kaase. Si gammachiisnaan immoo. Ati haasaan kee hin dhumu. Mee maaltu jira wanti haaraa? Odeeffannoon qabu jarri diina walitti taateera. Roobsa,
Bona siifanatis na dhaga'e. Hamma danda'amaa ta'etti baadiyyaa sana deemnee kallattii danda'amaa ta'een meelaalaa argachuu danda'u nurra jiraata. Kanammoo namni tokko iyyuu baruu nurra hin jiraatu. Akkasiin na gargaartan immoo abdii guddaan sirraa qaba. Eenyu jar? Siinaanii fi Firaa'ol kaa. Maaliif? Siin meeluudhaa bar. Maaliif naan jettaa sii kaa? Siinaanii meeluun kan baddee balaa keetiin jedheet Firaa'ol hudhee qabudha. Hudhee qabudha. Sunis jalaa gadi jalaadha. Inumaayyuu abbaan badiisii jedheet Siinaanii machaa. Jaratti wal fixaadha. Arras qofaa kee dhuftee irra manaa keenis. Siin dhugaa dubbachuuf wajjin nuuf yaannee turre. Hojii qabatteertu haftee beektaa. Hojii taanaan gaarii. Ilmaayyuu beekaa. Wasaan yaabummoo eda waa'ee kee kaasnee baay'ee haasaa ture. Lafan hin jirretti maaliif waa'ee koo kaastu? Maa jechuudha? Waa'ee kee nun galchu nun ilaallatu jiru moo akkami? Jechuun Waan lafan hundaa dureen waa'ee meelaalaa waa'ee keessan jaalala kaleessa qabdan waan amma irra jirtanis wal bira qabdee ilaalte siinan xiqqoo maaliif meelaalaa bakka jirtu deemee barbaadee fiduudha. Maaltu si kolfisiisa meem? Wanni kee nama ajaa'ibaa bara. Firaa'ol kee ani meeluu koo barbaachuun qabaa jedheet siifan roobsan boonaaf wajjin taa'eet dhimma kee irratti mari'achaa. Si barbaachuuf qophaa'eera si argata maala. Sin ajaa'iba. Nama danda'amu miti. Firaa'ol kun immoo nama danda'amu miti. Ajaa'iba. Ati immoo akkatti sochoostaa miti. Laal dabala. Waa'ee koo amma yeroodhaaf namni dhaga'ee jira waan afaanis ba'ee jiraati. Lakki namni tokkichi of eeggannoodhaan sochoona bara. Maal taate anaa bara dabalaadha. Yeroon atis dureenis mana harmee nama hundumaa inni hubatu jechuudhaanaan akkamitti na hubattan yeroon mee maal gochuun irra ture? Siinan tasgabbaa'e malee. Ana akkana taatuuf miti kana waa'ee kana si taasisaa jiru. Garuu rabbi guddaan inni nama hubatu baga jiraate. Na hubattan illee dhiisan dhimma mataa keessanii si keessa. Akkana akkasaan jettu dureen illee waan na hubatte natti fakkaatu. Si hubachuu dadhabdeeti miti. Haaluma keessa jirtuu fi haala hiriyaan isheetis keessa jirtu wallaaluu irraa kan ka'e gaafii kana na gaafatte malee si hubachuu dadhabdeeti miti. Akkuma yeroo darbe sitti mee waan hundumtuu iccitii maalitti fufa. Amma waan hin dadhabeef xiqqoo galee boqochuun barbaada. Wanti haaraan yoo jiraate waliin. Garuu baay'ee sirraa bareeda. Yoo nan asuma achi tilmaamu, yoo nan asuma achi tilmaamu, dhiira natti fakkaata. Dhiifa manaa gosti dhiira natti fakkaata. Dhiira kanaan immoo ani dabalaan qaxalee akka bakka barbaaddeetti kan hin jirre jiraa kan jechisiisu. Kan jiru immoo hin jiruu kan goosisu. Qaxalee akka kootti akka ta'u barbaada. Anis immoo echuma jabaan ta'a. Eessuma jabaa? Maaloo dabala. Maarree meeluu koo. Maaloo na dhiisa. Jedhi badaan dhugiin immoo gana. Kanamoo kuni baraareera. Aniif inni waliin michuu ganamas ta'e galgalas ta'e ammeenya walirraan qaba. Haa ta'u Jedhi boqadhu. Ayyaa meelu. Namni gaara akkatti sochoosu sun summuu ta'e akka taaqosu sun anaa meelu.
mucatti waan isheen fete adda. Ani immoo gaaddidduu mani fete. Achiin booddee meeloo Firaa'ol faan dhufaattis gara isin ilaalin. Ani sababa uummatan isaan dhaabaa ati dafitu miidhe. Muni, nagaa mustee. Nagaa. Akkam. Jira kun akkamati? Nagaa kooti. Keetoon akkam. Keetoon nagaa isheeti. Balleessaa koo yeroo darbeef dhiifama akkanaa gootuun barbaade. Ooliyyaatti ati naaf obboleessa koodha. Akka obboleessa kootiis waan hedduu naaf gootee jirti. Gatii oolmaa keetii waan an jedhee kaffalus hin qabu. Waaqayyo gatii oolmaa keetii guddaa si kaffala. Maal ta'u obboleessi nagaa miti? Ilaallachaa deemtu? Maali? Daallachaa deemtaa? Sammuun keessan sirrii miti moo? Maal taate ofii kennutti bu'ii sammuu keessan sirrii miti nuun jettaa? Moo lola barbaaddaniiti? Fuulamni tokko tokko. Maal nagaa mini? Please dhiifama oolii. Dhiifama. Sammuu kootu xiqqoo wayii qabame. Gara nan deemu. Sorry. Muunit si'a meeqan siin jedhaa. Ani bar sirraa oolmaa tokko barbaadee miti beeki. Kaffaltii sirraa barbaadee miti. Ani gatiin si jaaladhuufan. Bilis maaliif akkasnaan jechuu dandeessaa? Ani bara bakkaan siif qaburraan si dhabe. Maaliif hin yaaddu kana? Atanaaf obboleessa godhe yeroo meeqan sitti himu? Sanummoo dubartii yaaddi ishee bakka biraa jiru siif maal siif gooti? Waan tokko si fayyaduu hin danda'a. Muunit, an si dhabuun barbaadu. Bilis akkasitti hin hubadhu. Simbara miti? Warre, dabala. Sini beru, fruit mana dosa? Maal fidee jire? Sammuun keessa reetii jire. Kan itti dabalee as godhee achi godheetiin bitaatti galcha. Ati moo? Maarraana. Osoo waan tokko si jalaa ta'e sin gaddisiisu sitti hin dhaga'amu. Maal jechuudha? Wanta tokko iyyuu hin taatu. Akkamittiin ati waan akka kanaa naan jettaati? Maaliif qormaatan keessa seenee boon dandeenye keessa na seensiste? Tole amma tasgabbaadha. Hundaafuu ani dhiifama kee qofan barbaadaa bara. Namni isaa garuu ilaallachaa deemu namatti bu'ee kan dubbii nama barbaadu. Isi firu. Jireenya tokkos nama godhe. Nama gochuu hin danda'u. Yoo ta'es garuu ilaallachaa deemuu gaariidha. Al takka namni akkasii nama gochuu hin danda'u. Kanatti na argisi. Firaa'ol asiif achi naanne. Siini. Firaa'ol yaadri isaa akkam nama sodaachisaa? Lakki firoonillee nama sodaachisu nama maraara. Jedhati dabala haasaa jalqabnaan abduu Nama abiffatu maraara. keessaa iyyuu baane. Dhugaadha. Nama boqonnaa Dee. Ana kokkee kola qabuuf ture inni ati nama maraare. Jedhi nagaan kun yeroo barbaadetti naa bilbilu. Nama maraara. Waan amma kana waan miira kee tuqumsi irratti raawwadheen. Sitti maan jira odeemti. An kana booddee waa'ee dhiifamaa waa'ee keessa haasa'u waan tokko iyyuu hin barbaadu. An wanta waa'ee biraa haasa'uudhaaf na waamti natti fakkaate malee wanta kana akka keessa deebitee natti haasa'uuf hin barreen ture. Akkamitti sittiin kaasuu Muunit? Ani abdii sirraa kutachuu hin dandeenye. Bilis yoo dandeesse dhiifama naa godhu. Istaanaan nagaadhaan. Waa'ee dhiifamaa waa'ee kee waan tokko iyyuu haasa'uu hin barbaadu kana booddee. Muunit hagas mara waan garaa nama jabeessu sirratti raawwadheen. Si Bilis dhugaas dhiifama naa godhu.
Baay'ee jijjiiramtee dhufte. Baay'ee sirraa bareedee baatis gaarii turte. Galata. Odaadha. Maalattummaa yoonaa dibachuu dhiqachuu sa'aatiin sitti hin geenye moo? Xumureera daadu. Garuu daadu nuti akkuma nama waan tokko illee jalaan banneetti callisnee haa teenyu. Maaloo yaa intala koo? Maal godhu? Attam godhu? Eessa dhaqu? Bitaanatti galee? Inni ammas immoo kaastee haasoftee sammuu na dhiphistu kun immoo maal isa jedhanii inni maal taa'oo na dhiiste? Tolee daadu. Firan qabnu haa jennu. Maali nuti lafa baane gosa hin qabnu? Maaliif namatti himnee kennaan baraarra daadotoo yeroo nu jalaan deemiin? Roobsan na argachuuf eeyyamuu keetiif baay'een si galateeffadha dhugaa. Uumaa miti miila. Atis nama garaa kee godhattee nama ari'achuudhaaf na waamuu keetiif anatu baay'ee gammadaadha. Garuu miila dhugaa dubbachuudhaaf waan sirrii hin goone nama baay'eetu sitti na'e. Meelaalaan hin duutee maal jedhame maatiin keessa baay'ee jeeqame nus si barbaaduudhaaf baay'ee dhama. Garuu homaa gochuu nan kana beekaaman godhe anatu kana gochuudhaaf murteesse. Siifoo firan dhabne gosa sin dhabne nuti sanyii hanquu miti. Garuu immoo kennaan koo waan jette irraati tasan deebitu. Akka nam tokkotti hin himne bakka hin jiru hin himini bakka hin deemes hin dubbatini. Ansuuta jedhee hooyi yaadi koo qalbiin koddotti naa deebi'u nan dhufaa naan jette. Kanaaf nama biraatti himee kallattiin akka isheen gadhiistee deemtu hin barbaadu. Taa'ee guyyaa waaqayyoo eeggadha malee. Ani garuu callisee taa'uu hin danda'u daadu. Yoo ta'e illee roobsanitti himee firaa ol waliin waan ta'e taasisuun qaba malee akkamittiin callisee taa'a? Maal jettee? Firaa ol fira ishee kanatti naaf himtaa? Sitti meera. Ijoollee kanatti himtee mucaan kun kana dhageesseetti taanaan kallattii akka isheen gadhiistu bari. Afaan kee adabadhuutii taa'e. Hoo dandeessa ta'e. Wayyoo kenna. Maaliin ishee godhennaan amma kanaa gara natti jabaatti kennaan adaadhu. Maal ishee malee akkana waan qabne beekti. Maali garaa jabinni amma kanaa ga'u? Isin immoo na barbaachuuf waan dhamaataniif galatooma. Maal sitti fakkaate roobsa? Waanan barbaade gochuudhaaf ani eenyuun mari'adhu. Namni waa murteessuu isaadhaan dura of dhaggeeffachuu qaba jedhee nama. Ani immoo yeroon qofaa ta'uu barbaadetti, yeroon of dhaggeeffachuu barbaadetti namaan mari'achuun qaba jedhee amana. Kun amala kooti. Sammuu amma ta'eetis beekta. Kanaaf yeroo xinnoo of dhaggeeffachuu waanan barbaadeef akkana godhe. Namoonni ati amma na barbaachuu dhama'an gaddan kana sana jedhaman kun hundumtuu soba. Ilaa daadu. Miillana kennaan waan tokko haa taatu. Kan koof kan keessa isa dhumaati. Maal? Anaafi kanaa gatiin koo kanaa si wajjiniin kufuun koo kanaa si duukaa dadhabuun koo intala ilaa adaadu nu faana dadhabuu kennan beeka nu guddistee ta'ee nuti dadhabdeeta jalqabuma baadiyaa gaafa deemte kennaa maaliif dhiistee dhufteeta otoo ta'ee kennaa amansiistee fiddee dhufuu kan ture sirra jira maal godhu isheen waan namni jedhu dhageessu soba hundumtuu qaawwaa mataa isaatiiti. Kan itti hir'ate guuttachuudhaaf meelaalaan namii ta'e meelaalaan nagan ta'e meelaalaan kana sana nagoote kan jedhu hunda malee namni tokko yeroo gaduun keessa kootti biqilee seenaa sobaatiin ani jiraadhu amma kana soba jiraadhu dhama'u of balleessee nama miidhee waa hunda miidhee riba dhabeeruun jiraadhu namni naa gaddee tokko jira
namni na gargaare tokko jira, namni na hubate tokko jira, namni tasgabbaa'ee kottu karaan kun sirrii miti jedhee haalaan keessa jiru na hubate jira roobsan siifoodhaan ala. Siifoon garuu waan hundumtuu dursee galeefii ture. Siifoo koo amma hojii koo kana sarara qabsiisee waadaan abbaa kootiif seene galmaan ga'uu qofa kanan barbaadu. Maaloo dhiisi kenna, maaloo dhiisi. Gadooma kana dhiisime, gadoo waan tokko faayidaa siin qabu jireenya kee tadheessa. Siifaan! Abbaan barsiifis abbaadha. Hin qaanuftu ati dhiisi gaafa naan jettu. Dhiiga abbaa kootii deebisuu irraa wanti duubatti na deebisu tokko illee hin jiru. Ni beekta kenna, obboleettiin ani tokkitti qabu si dhaban. Haadhaan qabu, abbaan qabu. Fira iddoo tokko kunneen eessatti kufan jedhee nu gaafatu hin qabnu gara. Mee abbaaf maal gochuu dandeenya amma irra teenye? Filannoo nuti qabnu tokkoof tokko jireenya keenya gammachuu jiraachuudha. Anatu nu banne malee. Anatu ishee dhaga'uudhaaf yeroon kennineef malee. Ishee waan jette irraa taasisaa hin deebi'u si jechaa jira. Ani jalqabumarraa kaasee balleessaa kana hundaaf itti gaafatamummaa kan fudhatu sidha. Balleessaan duratti balleessite ana irrattis kennaa irrattis kana seenaa nu si gaafata. Takkoo yakkallee balleessaa kee amma ni mee daadootti. Maaloo anaan kana jettu. Maal akkasini ta'uu barbaaddan ammas? Maal akkasiniif ta'uu barbaaddan siin jedha? Wanti hundumtuu natti dukkanaa yeroon jiruu dukkanaa jiraadhu namni na sirreessuudhaaf namni yeroo naa kennuudhaaf eeyyame tokko jiru. Isallee dhugaa jettanii namni hunduu yeroo dhumaaf madaa ofiisaa hojjetaa ture. Yeroo baay'ee namoonni rakkina isaanii irra darbanii rakkina namaatiif dhimman baay'ee muraasadha. Inni guddaan ati nagaan deebi'uuti. Please wanti barbaade yoo uumamu waan akkasii garuu lammaffaa deebi'u. Yaa roobsan. Amma meelaalaan ati dur beektu sun hin jirtu bara. Isheen duuteetti darbiteetti. Maqaa ishee qofa amma kan jiru. Maal jechuu akka barbaadde naan galu. Yeroo tokko jiruun keenyaaf haalli aduu wal na jalaa wal fakkaata. Xiinxaltanii ni yaaddu yoo ta'e aduun ganama yoo baatu himattee baay'ee bareeddee ija osoo namaan qoqeen itti mul'atti. Guyyaa yoo geessu garuu ifni ishee bakka hunda wal ga'ee ilaalcha lama keessa dabarti. Ilaalchi tokko bakka maratti walqixa ifuu isheeti. Ilaalchi lammaffaan immoo walqixa ifa nama gobuu isheeti. Komiif galata kana keessa dabartee gara galgalaa yoo geessu immoo ammas diimattee bareeddee mul'atti. Ammas ija nama gobtu mitiire. Jechuun lama dhalachuu jechuun akkasi. Gaafa waaqni si jaallatu, gaafa inni si gargaaru. Nama biraa taata. Gidiraaf bu'aa ba'ii jireenyaa hunda keessa darbitee umriin gaafa sii dabalamu deebitee dhalootaaf waan gaarii keessa. Ofii baddee namas balleessitee hin darbitu. Amma meelaalaan durii sun hin jirtu. Meelaalaan har'a jirtu. Tasgabbooftuu. Waa hundumaa tasgabbiidhaan kan xiinxaltu. Kan hubattu. Qajeelummaadhaan kan hubattu. Qalbeeffattuudha. Seenaan sun hundi darbeera. Har'a nama haaraa ta'eera. Gaafa yeroon siif eeyyamu, gaafa Waaqayyo si jaallatu akkas taata. Dhugaa dubbachuudhaaf meelaalaan jijjiiramte meelaalaa lammaffaadhaan tajaajilti. Inni dirqama ta'eetu. Roobsan. Yeroon gara baadiyyaa deeme waa hedduun na qunname. Adaadoon sobaan na guddiste.
baadiyyaa yeroon dhaqeetti seenaan dhaga'e. Seenaan hanga har'aatti jiraachaa ture hundumtu. Sobaa akka inni ta'e Adaadoon koo isheen baadiyyaa jirtu na hubachiiste. Yaaduu diimattee mul'attutti kan hin gammanne hin jiru. Jiruuf jireenyi keenya akkuma aduu tanaati. Daa'imummaa keenyatti namni nu jaallanne hin jiru. Burraaqnee gammannee dabaan beeknu ollaafis maatiifis ergamaa guddanne. Akkuma aduu sanaa gaafa sadarkaa ammarra jiru kana geenyu gochi keenya addunyaa irratti mul'achaa kan gammachiisaa kaan immoo mufachiisaa gaafa dulloomnee akkuma aduu galgala sanaa jaallatamaa madda gorsaaf beekumsaa taana. Karaa dhufnee osoo hin taane karaa biraatiin dabarra. Hangasitti garuu meeqan keenyatu jaallatama. Meeqan keenyatu jibbama. Yaa addunyaa kana daandii nuun yaadne osoo hin taane daandii mataa isheetirra nama oofti. Adaadoon maal argatti kanarra? Eenyuyyuu akka Adaadoo komachuu hin barbaadu. Adaadoon biyyoo nyaattee na guddiste. Namoonni duraan sitti mufatan, namoonni duraan sitti haaran jireenya kee ammaa kana, eenyummaa kee ammaa kana tola jedhan fudhachuudhaaf yeroo dheeraa sitti fudhachuu danda'u. Otuu wajjin nyaannee dhugnu wanta isheen dudduuba keenya deemte osoo hin beeku tasumaa ishee naman. Ani gaafa si faana ta'u waan hunda akkan argadhetti, waan hunda akkan qabutti, nama guutuu akkan ta'etti natti dhaga'ama. Maaliif hin gadduuf maaliifis garaan kun harraafamuuf daa'imni isheen garaatii qabdu kan kooti. Meelaala ammas jireenya maatii keenyaa diiguudhaaf dhufte.